وانا in fact انا كيادك جتي كارجا جرو angora kajiru opidio da opidio antuni harki guddan ummata oromo keessatti galee afaan oromo dubbatu afaan oromo dubbata an oromo da jedhe oromo ammo gadi galo qabratti qalchaa jiru oromo qulqulluun ammo nama sabira dhaabbatun qabu because ijaaramiins empire Ethiopia akkatanitti ijaaramte oromo diiguudatti uminsummaan Ethiopia yoosin seera si dubbistani uminsa keessattu sabab miidhamee sabab akka Somaalee amma yoo laaltanii jettanii Affaariin ofitti dhiyeessuu barbaadde yoo naftanyaatun Somaalee intuttu akkasuma in fact aga biyya aangoo dhufee je waan Somaaleen jettu godhaafi jira harka guddaa jechuudha hin tuqne ittiin boone hagadan Mustafeen haga badanda'ee jedhu ONLF ofitti galchuuf yaalee haalee mootummaa jigaa jiru kana bira deemanii jedhan malee wata kan goone xiyyeeffannaan mootummaan kalees mootummaa achi duras mootummaan kunis xiyyeeffannaan isaa Oromoo irratti garuu yoo dubbatu an Oromoof jedhee dubbatee jedha an Oromoodha jedhee dubbata mee warroonni naftanyoonni kaanii Oromiyaa keessa ta'anii baran achi dhiisaati dhiifama naa godha ani nama bilisaa tokko waan fedhe dubbachuu danda'a of course dhaaba bakka bu'aa waan hin ta'eef neeggadhee dubbadha hanga ta'ee jechuudha mee warra mootummaa irra jiru achi dhiisaati warroonni abbootiin amantoota yoo waan sagaagalummaa dalagan yoo waan hamaa dalagan ka isaanii akka waraanaa dhaabbatu 99 akkamitti qabsoon Oromoo galma gahuu dandeetti si galee because ka dubbannu ka biraati ka qaannu ka biraati ka dalagnu immoo ka biraati namoota yakka dalagan san yakka dhiyeessuu hin dandeenye Oromoo keessatti yakka sigari namoota waan hamtuu dalagu san abboota nama san dubbachuu dhiisne ma waa'ee isaa himtanitti haasaan guddaan san yeroo baay'ee abbaa bakka balleessisan otoo hin ta'in atiin dhugaa dubbattee jette maa dubbatteefis nyaatan yeroo baay'ee kan argu jechuudha warroonni kana garaa jiru kana isaa jiru kana sheer godhaa jiru chachitti ta'ee masgidatti ta'ee community keessatti ta'ee sigalee ka of gaafachuu qabnu ka ofumaaf gaafachuu qabnu qabsoon ta'in akkamitti bara maraanii qabanooftu because yoo dhugaa dubbannee jenne qabsooni nama xiqqaadhaan galma gahuu hin dandeettu warri kun biyyallee jirta waan dhageeffattaniif si ta'amu qabsoon Oromoo ummata diaspora ala taa'eetiin bilisummaa fiduu hin danda'u yoo gabrummaan kun ummata Oromoo irratti miidhaa godhaa kan jirre taate namni digdama namni dhibba diaspora ta'ee jiruu isaa dhiisee qabsoo kan jijjiiraa fiduu hin danda'u warri diaspora ka godhuu danda'u akka addunyaan isin dhageettu godhu sana immoo godhaa jira godhee successful ta'ee dhibbatti ittuun dhiyaanne godhaa jira ka godhuu danda'u qabsoo lafarratti socho'aa jiru irratti akka sagalee addunyaan gurra dhageettu godhu sana immoo godhaa jira in beeka gariin sigalee ana malee sabdoon hin bahin akka jettan sigalee ani lolaa jira kanaafu ati hin dubbatin ka jedhu hedduu agarree jira qabsoon akkasii otoo ka garma ka geettu taate qaata garmaan nu geette hin geettu qabsoo kana keessatti ummanni Oromoo yoo galmaan geenna taate yoo qabsoo kana irra oolla taate boo'icha kana hin fedna taate waliin deemuu qabna ka gamanses ka karaa nagaas karaa nagaallee jennu karaa nagaa ciisne sirratti bayanaa miti ka karaa qawweenis jechuudha itti deebinee ammoo warroota sagaagaltoota opiidiyoo taatee Amaara taatee gosa biraa taatee afaan Oromoo dubbataan nu qaqqattu mana amantaa Oromoo keessa taa'anii amantaa musliimas ta'e because man Oromoo harka 98 Muslim Muslimaaf Kristaan okay Kristaana paastorii ta'e qabsoo Oromoo kana keessatti gaaf tokko dubbatee hin beeku sigalee gaaf ummata Oromoo qoodis afaan Oromoo dubbata sigalee ani Oromoodha jedha ani Oromoodha jedhee abbaa amantaa ta'e qabsoo Oromoo du'iinsa ummaan Oromoo keessatti kan dubbanne hidhamiinsa ummanni Oromoo waggaa tokko walakkaa waggaa lama kana keessatti akkanatti miidhame kan hin dubbanne akkamitti isin warroo sheekota kanaan salaattan akkamitti paastaroota kanaan deemtan because paastaroonni kadu beeknu yeroo baay'ee mana amantaattu qabsoo tokko keessattuu ummata amantaa hordofu yoo ta'e ummata kanatu qabsoo kanaan deema kaleen amma guyyaan Martin Luther King dha Martin Luther King yoo beektani paastoriina sheeka kristaanaati
paasteroota kiristaanaa gurraachatu hiriira itti uummata itti baasaa ture. Warroota kanatu haga marti hiikamutti haga marti bilisoomutti makiinaa hin yaabbannu jedhee waggaa tokkoof oli luka jalaatiin maayilii hedduu deemaa dalagaa turan. Murannoodhaan because sheekoleetu paasteriitu isteejii irra taa'eetiin hanga jijjiirraa mootummaan fidutti taaksii warra adii hin yaabbannu baasa warra adii hin yaabbannu jedheetiin didee jedha. Keenya sheekni maal godhaa jira? Because maleekaadha waaqantu kan tuqina akka jiru leenuma jiraas keessa suni dhimma hin qabu. Garuu sheekoleen teenya paasteroonni keenya qabsoo amma jiru irratti warroon masgiida deemtanii salaatan warroon charchi dhattanii ilaalaa jirtanii paasteriin keessan ka isin salaachisu ka isin hin deemu qabsoo jirtu kana keessatti hangam dubbataa jira. Maali rabbiin ka jedhe maaliif rabbiin ka jedhe ummata hiyyeessa ummata dadhabaaf ummata gabroomiif dubbadhaa jedhe kana baaybiliitu jedhe kana quraanatu jedhe. Sheekoleen teessanii paasteroonni keessanii hojii sagaagalummaa dabbatu because ani akka dubartiitti dubbadhee jira dubartiidhas oromoodhas dubartiidhas. Because miidha akka oromootti miidhama akka dubartiitti miidhaa guddatu jira oromoo keessatti jechuudha. Kan ol baasanii dubbanne oromoo maleekaa fakkeessine akkaan dubartii miidhaan jirtu suni kijiba dhugaan jirtu baasuu qabna. So akkamitti karaa jisin ta'u si galee meeqa kennatu abbootii amantaa jalatti uffatanii uummata keenya adoolchanii akkuma opiidiyoon aangoo irra jirtu amantaa keessa ta'anii ganda maratti yaada hin dhageettan taasii galee ortodoksii charchi keessatti yeroo baay'ee warroonni oromiyaa keessatti salaachisan amaara keessaa dhufanii jedhan dalagaan jira ammoo amantaa uffatanii hojii amantaatti uummata keenya adoolchuudha akka uummanni keenya hin kaane akka uummanni keenya hin dubbanne jechuudha. So harki 98 uummanni keenya amantaa jala jira musliimaaf kiristaana jechuudha. Harki 98 ka jaraan deemu shofeerri jara ajajaan jara qabsoo kana yoo ka adoochu taate qabsoon oromoo akkamitti galma geette. Qabsoon oromoo harki 98 shofeerri jaraa ka hin dubbanne taate aktivistiin jijjiirama maal fiduu dandeette. Kan especially warra biyya alaatiif dubbadhaa warra biyya keessaatiif illee dalagaa jechuudha. Warra biyya keessaas qabsoo kana keessa ka jirtan in sodaatanii sanii socho'uu dhabanii jira namni gariin dubbata naaf galee jira garuu ammoo kijiba jedheen aalee jira harka guddaa maaf sini fakkaate warroonni sabni akka Tigree Finfinnee keessa ta'anii Itoophiyaa keessa ta'anii rakkoo uummata jalaa irra gahee jiru dhoksanii viidiyoo gadi baasan keenya ka Oromoo as Ameerikaa taa'ee mootummaa Ameerikaaf dalagaatiin hojiin ari'an jee sodaata waa'ee rakkoo Oromoo hin dubbatu waa hojiin ari'an jee sodaata. Miilala ru'ii jaraa kennaniitiin hojii miti ru'ii jaraa kennaniitiin information rakkoo Tigree irra gahaa jiru baasaa jiran. Oromoon ammoo sireerra taa'ee waa'ee isinii galee shamarran dubbifata waa hedduu godhaa abbootiin amantaa jechuudha. Qabsoo Oromoo ammoo akka dubban adoolchee jira. Warroota kanatu kumaatama namni jala deemee jira. Moral conscious hin jiru. Moral conscious ka amantaa warroon amantaa musliimaatiif kiristaana hordofu akkasumas immoo oromoonni biyya keessa jiru. What is the moral conscious? Moral conscious jechuun ilmi namaa jalqaba irratti bilisa ta'uu qaba. Nyaachuu qaba, dhuguu qaba, mana qabaachuu qaba, jiraachuu jechuudha. Namni keenya gubbaalee keessatti akkasitti beelahee jira. Booran keessatti akkasitti beela. Mootummaan beekan beela naannoo baalee jiru akkasitti dhoksu. Because UNHCR gaafachuu hin didee. Dhaabbatee hedduu itti dubbachuu hin didee jedhe. Kanaaf gaafachuu didee. Ani beelaaf nama kadhachuu dhiisee jiran jedhe. Eenyuun iyyuu ammaa achi kadhaaf hin sheeru. Garuu information kana sharing godhee jira. Kadhachuu didee dhoksee jedhee ummanni baalee qabsoo kana keessatti hammam hirmaataa jira. Hirmaataa ture akka waggaa tokko cinaa kana jechuudha. Ummanni Harargee, ummanni Wallaggaa hangam qabsoo kanaaf oli hidhatee gadi ka'ee jedhe. Because ummanni xiqqaan ummanni akka Tigree qabsoo mootummaan abbaa irree nu bulchu jedhee ru'ii ofii kennee genocide irratti ta'aa jira. Kennammoo sigalee jiruudha maali? Ijoollee guddifadhaa miti. Ani iskoola deemuu qaba miti. Iskoola ofii deemaa, iskoola dhiisaa fi miti. Ijoollee ofii guddisadha jedha hojii kana keessa seenaa Oromoo keessatti kan hin argee jedhe Oromoon Amaaraan hojjeessaa jirtu yookiin Tigreen hojjeessaa jirtu ofii kennaa of hojjeessisaa jira. Illiitiin Finfinnee keessa jiru amma Baaldiraas gubbaan jedhamu sun mana hidhaatii gabbahee
bahar deemeetini ina sigalee waraanaaf qopheena jedhee qopheessee jira. Waraanuu dandeettu kijibdee waraanuu dandeettu. Garuu hoo mootummaa kana akka waliin dhageenye fakkeessanii cinaallee ampirishu dhiibbaanillee dhugaanillee keessa jiraachuu danda'a. Fakkeessanii Oromoon sigalee daqiiqaa takkan eegdu deebitee harka dhoofu deemti jechuudha. Harka dhoofu deemnaa jechuudha warra kanaaf. Garuu qabsoon kun yoo isitti hirmaatan qabsoo kana gadi baatanii ofirra lolachuu qabdan. Qabsoo kana ga'uu dandeettan gara dandeettan gadi baatanii dubbachuu qabdan. Warroonni biyya alaa jirtan ammoo moral standing biyya nagaa keessa jirta. Biyya Middle East jiraatanii biyyoota Oromoo biyyoota West kan keessa jiraatanii of gaafachuu qabdan. Qabsoo kana irratti gumaacha maal godhee Facebookiin kuni meeshaa hammayyaa kana meeshaa hammayyaati social media kun social media kan fayyadamee ani maal godhe ani maal sheede hadda maal baradhe hadda ijoolleeti yaa maal godhaa jedhe maal gooti ijoolleeti because ijoolleeti amma wanti Oromoo akka distract godhun barbaadu ijoolleen ambaa haada lagduu barbaadna because Oromoo community keessa waggaa baay'ee fin dalage ijoollee teenna bakka Oromoo kan fiduun barbaadnu maa achitti ijoollee garuu ijoolleen ambaa haadhuftu haati mana haa dubartiin ambaa haadhuftu barbaadna. This is the truth. Yoo ofii keenyaan goone qabsoo kana irratti galma gahuu hin dandeenyu. Yoo abbootiin amantoota yoo hojii badaa dalagan yoo itti ka hin gaafatamne alaa dhufee nu cabsaa hin jiru isin jedhe. Ofi masgiida keessatti illee charchi keessatti illee ummanni alaa dhufee isin qajeelchu tokko hin jiru. Ummata mana keessa jiru warrooti nama san hordoftan cabsuu qabdan nama san baasuu qabdan dhugaa. Because afaan Oromoo dubbataa maqaa Oromoo baasaa Oromoo diiguuf qofatu qaba atis keessa. Ummanni Oromoo taa'eetumaa laalee jedha. Maraa fudhannii jenna no. Because in dadhaba kan namni ijaa jiru kun ijeen dadhaba. Ijeen dadhaba gaafa abbaan kun ijee dadhabee jedhe. Nama dubbatu dhabamee jira. Akkasan hin taane amantaa jala erkafatanii qabsoo Oromoo warroonni dubbataa hin turre. Kairoo ammoo dogongorri qoodomiinsa Oromoo xiqqoo yoo qaawwalli jiraate qaawwalsan seeneetiin sirbaafi bahee akkas bahuu jedhu warroonni summatti ummata Oromoo diiguuf yes afaa Oromoo dubbatan yes amantiidhaan kakatanii jedhan. Because amantii otoo beekanii amantiin gabrummaa jirti bulaa hin jiru. Amantiin kamiyyuu amantiidhaan beekuu allis beekumsa guddaallee hin qabu. Amantiin gabrummaa jirti bulaa jiru hin jiru. Warroonni kun ammoo maal isiniin godhani akka sammuun keenya adoonnu waan gabrummaa jalaa bahaa hin jedhan. Waa'ee gabrummaatti hin dubbatan. Waa'ee dubartii mana hidhaa keessatti gudeedamtuu ummata musliimaa ka beelaan du'u ka qawween wallo keessatti qawween dhumaa jiru sanii hin dubbatan. Garuu hoo adabattee akka ati adoodee dunoonfattee isaa sagaagala dalagu kana irraa hin dubbatin siin jedhan. Irraa hin dubbatin ija qabadhu siin jedhan. Amma bira haa dabarru siin jedhan. No, because dhukkuba kaansarii nu keessa jiru argaa bira dabraa gandummaadhaa fi yookiin amantii kiyya ta'ee fi yookiin biyya kiyyaa dhufee fi irra kan dabarru taate ce'uu hin dandeenyu dhiiroo. Ce'uu hin dandeenyu dhugaa walitti himuu qabna because sigalee sabboonaa of fakkeessine qabsoon Oromoo daldala turte kalee hadhallee cinaadhaan daldala maqaa Oromootiin afaan Oromoo dubbatanii akkuma warroonni aangoo irra jiran harki guddaa afaan Oromoo dubbata ani Oromoodha jedha. Wanni inni jarri godhan cultural genocide irratti. Walaaltanii amma hin gadda hin darbee jedha qabxii kanatti loogoo wan darballeessanii jedhan master plaanii kakalee hafe immoo amma as deebisaniitiin lafootan qonnaa san Finfinnee jala deebisanaa jedhan. Maali lafti sun lafa tuulamaati. Warroonni gariin aangoorra jirra jedhu tuulama bakka buunee jira jedha. Oromoo hunda bakka buunee jira garuu keessatti jechuudha baay'inaan jechuu ka jiran jechuudha. Maali ummanni Oromoo yoo Harargee irraa du'u Finfinneen teenne jedhu Baaleerraa Wallagga irraa du'u Finfinneetti godaanuufi miti. Lafa isaa irratti nafxanyaan lafa isaa irraa waan fudhatteef. Oromoo hin agartanii gara warroonni mootummaa kana keessa jirtan mootummaa kana kalee hidhamtoota baasuun waan gaariidha. Kommandi goonee gammannee jirra. Garuu asiin hidhamtoota takkaa lama baasaa hidhaltoota kumaatama mana keessatti dhiisaa taafte haarawattiidha boombiin ummata keenya gubaa akkamitti jijjiirraa eeguu dandeenya.
akkamitti asxaa oromummaa ka qabu wanta odaa qabu wanta gurraacha diimaa adii qabu tokko tokkoon haqaa keessa balleessa akkamitti oromoo bakka bu'uu danda'a ani kan dubbataa jiru fi naftanyoota afaan oromoo dubbatte to afaan oromoo baratte to hin ta'in oromoota warra kana jala keessa deemtaniif jechuudha akkamitti wanni kun ta'a genocide miti warroonni kana keessatti ammoo cadhistaniitiin laalaa jirtan eenyu dhufee haa dubbatu eenyu dhufeetiin siif haalaluu barbaada kalee ijoolleen qeerroon 5,000 ol katti duute jette master plan kanarratti yaalattan taata jijjiirraa qabsoo ka fidee jedhe hadda master plan maqaa biraa faafatee otoo ati agartu suutaan kan liqimsaa jirta ani abbootii amantaa kana ka dubbatan argaa hin jiru gaafachuu qabdan ka maal warroonni dhibbaataman as keessatti na laalaa jirtan kan ka boodallee na laaluuf deemtan kan gaafachuu qabdan warroota advocacy isiniin deemna jedhu warroota isiniin lolla jedhu lolee ka fageessaan jirre taate gaafachuu qaban gaafa sigalee diasporaan kun ka godhuu qabu wata akka nu gaafatuun qaban wata akka nu godhuun qaban biyya kana keessatti achuma teettanii akka nu goota kijibdoota qabsoo waggaa lamaan kana irratti diasporatu baatee jedhe diasporatu addunyaa dhageessisee jedhe diasporatu mallaqa isaa kenne gaafa diasporaa mallaqa fudhatan rakkoon qaban gaafa diasporaan gaafatama rakkoo qaban suni rakkoodha beekuma uummatuma keenya qooduu fi diasporaan akka sagalee hin qabne odeessan diasporaan maa ofiisaatti lafa Ameerikaa bilisoomsuu fi mallaqa isaa ka dhiiga xuruurratee dalagee jedhe ka kennaa jiru ka yoofii ammoo jiruu isaa dhiisee yookiin ammoo ijoollee manatti isaa dhiiseetiin hiriira guyyaa guyyaatti hiriira yeroo maratti bahutti kaampeena tiwiitarii irratti deemutti lafa Ameerikaa bilisoomsuuf lafa yookiin ammoo lafa Jarmanii bilisoomsuuf miti jijjiirraa Oromiyaa keessatti fiduuf jechuudha qixa qaba qabsoo kanarratti in fact yeroo namni keenya sodaadhaaf ta'e mallaqaan bitame ta'e diasporaan kun sagalee oromoo ol qabee hadda akka marii as dhufaa jiru irratti yoo marii haqaa ta'e jechuudha yoo marii kijibaa ta'e mariin kun uummata akkuma dhaaba kaawinoo maali komishinari yookiin komishinii dhaabaniitiin isigalee komishinii rakkoo finfinnee furuu haa dhaabanii turanii yaadadha yennaan biyya jiru jechuudha 2018 garuun genne akkasuma akka ta'u taate suni garuun ga'u lolallee hin dhaabu biyyallee hin tasgabbeessu qabsoon oromoo ammoo of duuba deebi'uu hin dandeettu tokkummaan oromoo ammoo yoomiyyuu olitti jabaattee jirti in spite of diinan keessa jiru qabsoo oromoon tokkummaan isa jabaatee jira amma hin gadda suuraa tokko ka Bible qabate suuraa kee jedhe Hamza Borona argee hedduun gammadee jedhe of course ustaazni keenya asin dura quraana baqqalaa kennu argee hedduun gammadee jedhe jechuudha so oromoon kana keessatti kalaaluu qabnu abboot yeroo waan kashlabbee ta'e waan entertainmentii qofa siree marra qabsoon sireera ta'inne bilisummaan dhuftu tokko hin jiru yogguu waan hamaa ta'e nama kumaatamaan dhadheetiin harka dhoofnee iyyinee jenna nama kijiba dalagu nama because mana seeraa keessatti gaafatamuu qaba abbaa amantiillee yoo ta'e waan sagaagalummaa yoo dalagee jedhe gaafatamuu qaba ka gaafatullee ammoo amantaa isaa mana isaa ka inni masgida salaachisu sanii charchii inni salaachisu sanii jechuudha maa yoo jette miidhamiinsa dubartiitu itti miidhamee jedha wanna santu kaansariidha bal'ataa deema jechuudha moral compass hin qabnu namni yakka akkasii dalagaa continuously salaachisu continuous anasitti oromoo gurguradheetiin asitti waa oromoo faarsuu hin danda'u moral compass hin ayyamu yakka tokko irratti mana amantii keessatti illee yakka tokko dalageetii hin danda'amu hin danda'u hin dubbanne jenna amantii san jala deemuu hin qabnu because namoonni akkasii farra qabsoo oromootiif wanni jarri godhaa turan wanni jarri godhaa jiran qaawwa rakkoo oromoo jidduu jiru irratti fayyadamaniitiin oromoo qooduudhaa fi halkan takka daqiiqaa takka eegan keessaa maan dubbisan jedhan maaf sirreessan jedhan akka ummanni oromoo masgiida ba'ee salaata hiriira hin baane akka ummanni oromoo charchii fixee hiriira hin baane adoochaa kan jiru abbootii amantaati abbootii amantaa qabsoo oromoo irratti dubbataa hin jirre kun dubbachuu qaban dirqama rabbirraallee dirqama namumaallee qaban akkuma opinion afaa oromoo baratteetiin an oromoodha jettee ummata keenya joonjessaa jirtu abbootiin amantaallee politikaa keessa seenuu jedhan
biyya kam keessatti saba kam keessatti oto ummanni isaa gabrummaan jiru oto ummanni isaa darara oto ummanni isaa beelaan jiru amantaa kee politika keessa kan injira ka jiru agarra seenaa Israa'el keessatti illee agarra biyyootan gabrummaa keessa turan ummata gurraacha as biyya injiru keessatti hin agarre ummata Oromoo qofa so ummanni Oromoo yoo dhugaa walitti himuu kan dandeenye taate hanga yoomi nam tokko ka kilomeetira 1000 yookiin miliyoona sirraa fagaatu diaspora biyya Ameerikaa ka jiru yookiin Austraaliyaa ka jiru jechuudha fakkeenyaaf Austraaliyaa irraa fagoodha ka jijjiira kan fiduu danda'u hin dubbatiin waan kana keessa hin seenin waan akkasii qoosa dhiisii jedhe because qabsoo kanatti jiru keenyatti dhiisneeti na jijjiiramaa dhufuun jennee halkanii guyyaa xaaraa jirraa jechuudha xaarinsa kana keessatti ammoo warroonni qabsoo kana gufuu nuti ta'anii gariin ammoo warra harkarra qabanii jedhan dhiiroo amma biraa dabarroo amma akkanaa goonu jedhan no namoonni qabsoo keenya irratti hin dubbataa hin turre gaafa balaan dhakkoon dogongorri tokko Oromoo hedduutti uumamu kana keessatti ammoo naqabaa ganna dhiisa kan jedhani ummanni keenya beektonni keenya kalaalaa jirtanii beektanii namoota akkanarraa fagaachuu qabdan namoota akkanaa sheer gochuu fi hin qabdan Justicein dammoo si galee Justicein dhiiraaf dubbatee dubara gadi qabu hin jiraatu jechuudha baay'ee nullee sadiifuu hormataa jira jechuudha rakkoo dubartii keessa jiru miidhamiinsa dubartii keessa jiru kan hin dubbanne ka taatu si galee isii miidhamtee yookiin ammoo Oromoo mana hidhaa keessatti du'aa jiru hin dubbatanii ammoo dubbii ajandaa qooduudhaaf hin dhufanii si maqaa balleessuuf ka Oromoof xaaroo ammoo daqiiqaa tokkotti wanna waggaa tokko ijaarame sarratti xaarree jennee ija tokko balleessuudhaan jechuudha kana maa faarsuu irratti amma road map yoo yaadatan taate road map tokko baasnee turre miidiyaa keenya gamtuu cover godhee jira ajandaa namaa irratti xiinxalu ajandaa keenya ammoo dhiyeessuu hin dandeenye Oromoo ajandaa naafxanyoonni keetu miidiyaa biisan keessatti miidiyaa naafxanyoota control godha ajandaa jarri keetti irratti xiinxalaa oolla yeroo marra ajandaa baasnu keenya ka Oromoo baasu irratti dubbatuun kan namni road map baasee jedhuma in dhageeffannu gurra keenya bannee dhageeffannee jenna miidiyaan keenya 99 hunde kan jiru kan dirrallee dhalateetiin xiinxaluuf as dhufee jira jechuudha gaaf Oromoon baasee jiru Oromoof ta'u jedhamu